Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaaf jaalatamtoota daawwattoota keenyaa akkam jirtan nagayaa fayyaadhaa isin jechaadha. Miidiyaa Moraafuugaa akkuma yeroo taaniigaa qophii addaa yeroodhaa yerootti isin biraan gahaa ture. Yeroodhaaf gaa sagantaasaa haaldureelee takka takka sirreessuudhaaf addaan kutuunsaa ni yaadatama. Arraantanagaa mee kunoogaa sagantaa addaa qabannee dhufneetii jirra. Isinis gaa warroottan kallattiidhaan nu hordofaa jirtan qophii teenyatan addaa tanarrantanaa dhaamsa ajaa'ibaa isaa qabdu walitti coccorree walitti fuffunaannee isin biraan goodhaaf kunoogaa istiidiyoo teenya muummittii magaalaa Kaayiroorraa toora intarneetaatiin akkasuma keessaafuu karaalee peejii keenya miidiyaa Moraafuu akkasuma karaa YouTube chaanaalii keenyaatiin warroottan tamsaasa kallattii sujuudaan hordofaa jirtan qophii teenyatan addaa tan arraantanaa qopheeffannee kunoo qilleensarratti ol baaneen tana sujuudaan tan isin biraan gahaa jirtu tana hundi keessanuu akka hordoftan hamma dhumaatti gamanumaan isin gaafannaa hamma dhuma sagantaa teenyaatti nu faana turtii gaarii isin jennam. Ilmi namaa kabiyyuu ni karoorfata. Karoora isaa keessatti kan galma gahuu baay'eedha. Kan galmaas hin geenyees ni jira. Karoora takka yeroon fi karoorfattu waa baay'ee akkasuma gufuulee adda addaatu akkanatti tartiibaan yookiin hiriira galee si eeggata. Gufuulee san hundaa'uu tarkaanfachuuf inni dirqama sirratti ta'uu obsa. Obsa yoo qabaatte gufuulee san hundaa'uu gubbaarraan tarkaanfattee gara iddoo abjootteef yookiin karoorfattee itti lafaa kaatasan gahuudhaaf yeroo hundaa'uu obsi murteessaadha. Waa'ee karooraa kanaa waa malee miti kan kaafneef akkuma laalaa jirtan kanatti dhaabbata Staar jedhamu hundeeffame. Dhaabbatichi kuni kan hundeeffames waa malee miti. Bu'aa bayii meeqa keessa dabramee wantoota adda addaa gufuulee baay'ee hundarraa tarkaanfatamee hundaa'uu injifachuudhaan kan sadarkaa tanarraa gahame Staar kun haala kanaan tajaajila kennuu kan jalqabeedha. Kabajamtootaaf jaalatamtoota daawwattoota keenya obboleessa keenya obbo Waaqoo jaama. Obbo Waaqoon kan biyya kana dhufee biyya Masrii magaalaa Kaayiroo kana sababaan garana as dhufee ittiin baqachuu danda'eef haala yeroo siyaasaa biyyattii teenya keessatti haalli jiraachuu isaa rakkisee barumsa yuunivarsiitiirraa bahee gara biyya Masriitti as baqachuudhaan baqattoota keessatti makame. Obbo Waaqoon dandeettii ogummaalee garaagaraa kan biyyattii oomishatee yookiin kan biyyattii horachaa ture hundaa'uu yeroon fi akka tasaa haalli siyaasaa biyya keessaa mijjachuu fi dhabee gara biyya Masrii magaalaa Kaayiroo kanatti as makamee baqattoota keessatti yeroo makamu baqattoota Oromoo biyya Masrii magaalaa Kaayiroo tana keessa jiraatan kan yeroo isaanii iddoolee garaagaraa irratti gubaa jiran argee anis baqattoota kana haala kamiin jijjiiruu qaba jedhee karoorfatee iddoo Oromoonni akkasuma dargaggoonni biyya kanaa itti argaman iddoo isaan itti walitti yeroo isaanii bilaash qisaasiisaa jiranitti argamuudhaan dargaggeessi kun itti siqee maaliif hojii hin uummanne maaliif hojii takka hin hojjenne haga biyya kana keessa jiraattan maaliif of hin jijjiirree wanta sammuu keessanii fi akkasumallee ittiin of jijjiiruu dandeessan maaltu hojjechuu isin dhoorgee jechuudhaan dargaggeessi kun namootaan baay'ee itti siquudhaan yeroo gaafii akkanaa dhiyeessuuf of ifannaan maletti iddoolee hawaasni keenya keessaafuu dargaggoonni itti walitti qabaman hundarra naanna'uudhaan dargaggeessi kun yeroo duraatiif mudannoolee garaagaraatu isa mudate. Mudannoon sanis dargaggoonni adda addaa iddoolee adda addaatti walitti qabaman kun yeroo inni gaafiilee garaagaraa dhiyeessee fi deddeebii keessaa haani dhagaa muraa akkuma jaametti innis makmaksa kana sulluma godhachuudhaan itti deddeebi'ee yeroo baay'ee yeroon fi inni itti deddeebi'u booddeensaa wanni isaan ja'an aboo gurbaan kun maraataadha jalaan dhagayinaadha jalan deeminaadha shariikinaadha jechuudhaan innis gaa kan maraateef akkasuma kan maraataa fakkaateef ummata kiyyaa hanga danda'ameen ogummaan qabu kanaan tajaajiluun qaba jeeti malee dargaggoon yookiin obboleessi keenya obbo Waaqoon maraateetii miti.
nama baratee barumsa gayaa qabudha. Dargaggoon Waaqoon takkaa guyyaa tokko ibboodan deebine boorsaa tokko qabateetuma olii gad nannaannawee dargaggoota kana itti siqee gaafiilee adda addaa dhiyeessee fi isaaniin mari'achaa ture. Mariinsaa tana keessattis dargaggoonni baay'een kan gorsa isaa kana dhaga'anii irraa fayyadamanis hamma hin qabu. Kan yaada inni dhiyeessuuf kana yaada taphaa yookiin yaada maraatutti kan fudhatanis hanga hin qabu. Garuu obbo Waaqoon kaayyoonsaa kun akkuma kaayyeeffatetti gufuulee isa dura dhuftu hundaa'uu gubbaarraan tarkaanfatee riisarchiilee garaagaraa qopheessee riisarchii san hundaa'uu ittiin milkaa'ee amantaan kunoo biyya Masrii magaalaa Kaayiroo iddoo Shaariyaa Abdul Aziz jaamtu keessatti dhaabbata Staar jaamuu kan tajaajila adda addaa kennu. Fakkeenyaaf tajaajilli inni kennaa jiru yeroo ammaa keessatti kan jalqabe keessaa tokkoffaan konkolaachistoota leenjisuu akkasuma ammas makiinaa hodhaa akkasuma koompitara leenjisuu irratti kan argamudha. Nutis akka miidiyaa mooraa foogitti obbo Waaqoo dinqisiifannee hojiilee isaa tana hundaa'uu faana buunee durirraahis waan beeynuuf jala buunee iddoo hojii isaa itti jalqabe kanatti imallee isaa wajjin gaafii deebisaa illee goonee akkasuma ammas leenjistoota warroottan konkolaachisaa leenjisanii fi gara roga koompitaraatiinis karaalee garaagaraatiin warroottan isaa waliin wanta kanarraa hojiilee kanarraa qooda fudhachaa jiran isaan dubbisneeti jirra. Kunoo obbo Waaqoon mudannoolee garaagaraa tan haala karoora isaa yeroo karoorfate san keessatti bu'aa bayii meeqaa yeroo keessa dabrus waa hedduu nuuf haasaweeti jira. Maqaan koo Waaqoo Abdii Jiloo jedhama. Godina Arsii Lixaa aanaa Gada Basaasaatti dhaladhee kan guddadheedha. Dhalataa Oromoo ta'ee akkuma Oromoo kamiyyuu nama horii keessa dhalatee guddateedha. Akkasuma barnoota koo sadarkaa tokkoffaa mana barumsa Baamudaa Tusee jedhamu baradhee akkasuma sadarkaa lammaffaa mana barumsa Asaasaa School kan jedhamutti baradhee yuunivarsiitii immoo Hawaasaa yuunivarsiitii keessatti baradhee jechuudha. Beekamu waa'ee baqaa kana laalchisee baroota hedduuf jaarraa tokko olitti namni educated person ta'e namni humni barnoota qabu bilchina qabu sabaaf quuqama qabu yeroo baay'ee herroorrifama. Anis bifuma kana sanaan roorroon biyyaa na baasa. Warri miidiyaa kun waa odeeffachuudhaaf tokkoffaadha. Nu odeeffachuu keessaniif galatooma. Staar jechuun urjii jechuudha. Kanumarraa ka'ee yookaan waan beekamaa jechuudha. Kanumarraa ka'ee sabni koos anis urjiidha kan jedhuun ifaa duunii baaterraa ka'ee Staar kan jedhu dhaabee. Dhaabbanni kun dhaabbata leenjii garaagaraa qabu. Leenjii ogummaa konkolaachisummaa, leenjii kompiitaraa, leenjii afaanii, leenjii uffata hodhuu fi maashinoota garaagaraatiin ogummaa barachuu qaba jechuudha. Namni kamuu gaafa dhalatu waa hojjechuudhaaf dhalata. Sababbiin isaa dhalootatti abboonni keenya osoo hojjetan asiin nu ga'ani. Nu guddisuun mataa isaa hojiidha waan ta'eef. Hojii kana kan akka kaase tokkoffaa sabni koo qeerroon lamni boqonnaa qabu lamni boqonnaa hin qabne ta'ee biyyarraa baqatee iddoo jiru kanatti biyya baqaa keessatti tokko barnootaan hin baane lama ogummaadhaan hin baane rakkoo ogummaa dhabuun kun hojii isaan dhabsiisee iddoo hin taane oolaa jiranii jechuudha. Sana keessaanis tokkodha. Isuma kanaaf mee jedhee yeroo baay'ee naannoo erga biyya kana dhufe waggaa 3 riisarchoota garaagaraa hojjechuudhaan ogummaa kanaan osoo sabni koo fayyadame kan jedhu hojii kana seenee jechuudha. Kaayyoon dhaabbata Staar dhaabbata leenjii konkolaachisummaa fi kompiitaraa Staar inni guddaan hojii dhabdoonni hedduun waan jiraniif ogummaa gonfatanii ogummaa isaaniitiin ofii fi saba isaanis akka gargaaraniif. Egaa Staar baay'ee konkolaachisummaa qofaa miti kompiitaraa fi afaan illee kennuu jalqabnee jirra. Haalli itti kenninuun haala lamaadhaan tokko in practice waan jedhamu tokko jira. Golatti barachuudhaa fi practicaalaan ammoo alatti waan tooriidhaan toor siistemii kanaan golatti barate sana ogeessaa ogummaa makaanikaal injineeringii qabuun golatti barataa erga golatti barate immoo alatti immoo practical afaanuma isaatiin
Oromoodhaan saba Oromoo nama Oromoo tajaajilu ta'ee ogeessi keenya dirree irrattis haala kanaan leenjii kenna jechuudha. Akkuma beekamu hawaasni bu'aa buufachaa jira. Hedduun dadammaqina qabu. Maaliif wanni kun yeroo jalqabaati biyyoota ijoollee biyya baqaa keessatti Oromoo biyya baqaa keessatti Oromoon afaan isaaniitiin ogummaa fi of barsiisuu wal barsiisuu yeroo jalqabaatii fi kanaaf fayyadamaa olaanisa qabu. Irra caalaan qeerroon hedduun biyya kana jiran ogummaa garaagaraan qabanii dheebuu ogummaa qabu, dheebuu hojii qabu. Kanaaf itti fayyadamaa jiru. Hedduun isaanii dhufanii galmaa'uudhaan leenjii seenaa jiran jechuudha. Hedduun leenjii irrattis argamu. Gaasota fokkattuu dhiiseetuma mudannoo gaarii natti tola. Yeroo hedduu riisarchii hojjechuudhaaf boorsaa tokko qabadhee deema. Boorsaa kana qabadhee yoo deemu hedduun isaanii yoo nama waliin deemus maraataa hojii deemtaa jedhuuni. Maaliif waa tokko nama gaafadhaa maaf as teettanii maalirra jirtanii waan jedhu gaafii akkasii namaa kaasa. Iddoo shishaa kana kateettan iddoo gadhee kana kateettan irraa osoo iddoo ogummaa akkana baranne waan jedhu gaafii kaasaaf. Maaliif yoo isaan maaf as teettan jedhuun dalagaa dhabnee jedhan. Sila dalagaa natu dhabe moo isintu dalagaa hin beekne waan jedhu irraa osoo ogummaa kompiitaraa barattanii ogummaa konkolaachisummaa barattanii waan jedhu kana gaafii kaasaafi booda deemanii maraatuudha haalitti naan jedhu jira jechuudha yaadannoo keessatti. Akkasuma itti aanaa obbo Waaqoo kan ta'e dargaggoon biraatis yeroo nuti waa'ee obbo Waaqoo kanaas ta'ee akkasuma haala hojii isaanii yeroo nuuf ibsan gaafiilee nuti wal duraa duubaan gaafannee yeroonii fi gaafii teenyaaf deebisaa nuuf kennuu akkana jaam. Tole galatoomaa maqaan koo Abdii Dadiyoo jedhama. Kan hin dhaladhee godina Arsii Ba'aa naannoo Asallaatti. Kan inni guddadhee Adaamaa ganda 14 ganda gaaraa jedhamee kan beekamudha. Ammaaf baqadheetiin biyya Ijipti magaalaa Kaayirootiin jiraadha. Gaheen hojii kootii dhaabbata Staar keessatti itti aanaa hojii gaggeessaa dhaabbata Staarii. Wantoota hedduu qopheessinee jirra. Isaan keessaa akkuma beeksisa kennaa amma dura baasaa turre irratti konkolaataa qopheessinee isa beeksisa baasaa ture san dhugaadhaan namoonni dhufanii nu bira galmaan wanta san akka dhugaan argatanii barnoota san fudhataniif konkolaataa qopheessinee jirra. Kompiitaras jennee jirra. Kompiitaris qophaa'ee barsiisaa isaa wajjin reedii ta'ee qophaa'ee barnoota seegallee jirra. Inni biraa immoo laangujiidha. Barnoota afaan Ingiliffaati. Akkuma san barsiisaa sadarkaa isaa eeggate. Barsiisaa lammii biyya biraa ta'e qopheessinee isas galmee xumuruuf deemna. Waan hundaa akka jennetti hamma danda'ameen nutis baqanneeti biyya namaa keessa jirra. Kaayyoo kanas dhaabbata kanas yoo hundeessinu bu'aa itti argachuu fi miti kan hundeessine maaliif namoonni keenya itti gargaaruuf obboleeyyan keenya bakka oolan taane akka oolan dhufanii asitti barnoota tokko haa baratan isa jedhu waan ta'eef kanaaf hanga tokkoon nutis qophoofnee qophii keenya akkuma beeksisa irratti beeksifnee xumurree qophoofnee waan hundaayyuu qophoofnee eeguu jirra jechuudha. Gammachuu guddaan na dhaga'ama. Hawaasa kiyyaa kana tajaajiluun akkuma beekamu biyya baqaa kana keessatti waa hedduun nama mudataa. Hawaasa kiyya biyya baqaa kana keessatti kana tajaajiluun carraa kan argachuu kootti baay'een itti gammada. Ammas immoo kun ka'umsa. Gammachuun dhaabbata kanaa dhugaan dhaabbata kanaa gaafa namni asitti barate dhugaatti wanta itti barate san argatee bahee ogummaa kana qabatee ogummaa gahumsa gahaa qabu kana qabatee asirraa bahee gammachuun teenya gaafsanii ammaaf ka'umsa irra jirraa. Namoonni dhufanii akkanatti nu biratti galmaa'uu nu bira ooluu nutis waan kana hundeessuudhaaf gammachuu guddaadhaan itti deemaa jirra. Baay'een itti gammade. Nu deeggaruu gama mootummaa biyya kanaatiinis hayyama qabna. Ammas UN wajjinis walitti hidhanna qabna. Laayisensii qabna. Biyya namaa keessatti ol kaaneetii waan tokko hojjechuudhaaf onni agas nama dafarsisuu qabnes garuu seeraan gama seeraatiinis waraqaan irraa barbaachisu hundasaa guuttanneeti kan wanta kanatti eegalle. Baay'ee wanti kun akka salphatti kan uumame miti. Riisarchoonni hedduun irratti qophaa'aniiti wanti kun kan eegale. Ammas immoo akka seera biyya kanaatti isa maal jedhan xabaqaa
Muhammad baay'ee dhaabbanni kun isa dhaabbate nama lama qaba. Nama biyya kana kan refugee wajjin UN wajjin walitti hidhata kan qabu. Kanaaf gama kanaatiin qophoofneeti jirra amma tokko rakkoon hin jiru. Gaaffii bareedduudha gaaffii uummanni keenya adda baafachuu qabu sirriidha. Dhaabbanni tokko dhaabbanni leenjii konkolaachisummaa biyyuma kamittuu yoo dhaabbatu hangan geenutti si konkolaachisaa konkolaataa akka ooftu si godha si barsiisa akka ati immoo deemtee qormaataftu seera biyya kanaa keessatti akka ati laayisensii waraqaa kana akka fudhattuuf si faana dhaabbata yoo ati qormaata san darbuu dadhabde fakkeenyaaf nu amma waraqaa UN irraa foormii isa guutamu ni qabna akka asitti qormaata nuti qormaannee namni kun gahumsa gahaa qaba waraqaa kana fudhachuudhaaf gahumsa gahaa qaba jennee calallee gaafa nuti geessine waraqaa UN nu bira jira foormii UN guutee UN iddoo inni UN itti qormaatame jette faana deemnee wajjin deemnee yoo qormaata darbe bareeddoodha yoo qormaatan darbine immoo hanqinni nama sanii maalidha nama san maaliif hin barsiisin isa jedhu deebisnee irra deebisnee kilaasitti barsiifnee gahumsa isaa gonfachiisuudhaaf gahaadha malee ammas wanni beekamuu qabu nuti waraqaa hayyamaa kennuu irratti itti gaafatamummaan qabnu tokko illee jiru itti gaafatamummaan nu qabnu ogummaa gahaa namni sun konkolaachisaa oofuu danda'u isa kanaadha wanti nuti itti gaafatamummaa guddaa fudhanneetiin deemnu isa kaan immoo akka dhaabbataatti wanni isa gargaarsisuu barbaachisu hundi isaanii gargaarraa konkolaataa hanqina tokko malee ni barsiifna isa kanaadha dhaabbanni keenya itti gaafatamummaa kan fudhatu. Fakkeenyaaf amma konkolaachisummaa irratti yoo inni si fudhadhe baatii lamaa fi kan galmeessaa jirru nuti riisarchii baay'ee irratti hojjenneeti qorannoo baay'ee irratti hojjennee biyya kana fakkeenya of fudhattee torbaan lamatti namni keenya kuni konkolaataa wajjin wal arguun carraa wal arguu dhiphaa waan ta'eef torbaan lamatti hin baratu kan jedhu irraa eegallee baatii lamaan kennuuti jirra. Baatii lamaa kana keessaa torbaanitti guyyaa sadii guyyaa lamaa dirree irratti baay'eeti makiinaa wajjin wal argee konkolaataa wajjin wal argee konkolaataa shaakalaa jechuudha. Torbaanitti guyyaa tokko immoo kilaasii keessatti inni barata jechuudha barnoota. Inni sun maal barata mallattoolee akkasumas karaarraa yoo deemnu kan mallattoo hedduu jira. Konkolaataa oofuu qofa osoo hin taane wanni beekuu qaban inni guddaan akkaataa isaa itti fayyadama isaa saayinsii isaa keessa isaa barsiisaa gahumsa qabuun barsiisaa amma dura isin ibsinee jirra. Barsiisaa gahumsa qabuun isaan kilaasitti ni kennina guyyaa lama immoo dachee irratti barnoota ni kennina bifa kanaan kan isaa jiru baatii lamatti guyyaa 24 barataan tokko ni baratee konkolaataa oofuu ni danda'a oofuu qofa osoo hin taane keessas hanga tokko sirreeffachuu ni danda'a jennee qorannoo irratti gooneeti baatii lamaaf kana jechuun guyyaa 24 ta'a jechuudha. Okay, dhaamseen baqattoota biyya Egypt magaalaa Kaayiroo jirtaniif dhaamsan dhaamu dhaabbanni keenya dhaabbata biizinesiif dhaabbatee miti dhaabbata obboleessa keessan isin keessaa yaada irra caalu qabatee dhufee isin wajjin dhaabbachuu qabudha. Kanaaf koottaatiiti baradhaa even yoo maallaqa hin qabne akka dhaabbata kanaatti diskaawuntiidhaan barsiisuudhaaf akkaataa rakkoo isaatiin rakkoon isaa laallamee hanga tola barsiisuu hundatti faayidaa fi miti wanni inni as dhaabateef uummata keenya tajaajiluuf waan ta'eef koottaatiitti baradhaa. Koottaatii yeroo keessan iddoo hin taanetti hin gubinaa koottaa baradhaa kanan dhaamaa fi akka miidiyaa mooraatti immoo baay'ee galatoomaa dhuftanii nu laalu keessaniif hedduu isin galatoomfannaa isinillee jajjabaadhaan isinii jedha. Akkasuma ammas barattoota iddoo san baratanii fi akkasuma leenjistoonnis yeroo nuti gaafii gaafan irratti hundaa'anii gaafii nuti gaafanneef deebisaa akkana jiru nuuf kananiiti jiran. Duraan dursee maqaan kee Mustaafaa Maamud Abduqaadir jedhama. Naannoo irraa dhufes magaalaa Direedaati. Kan itti baradhee yeroo duraatiif Direedaa Teeknikaa Kolleejiidha. Yeroo lammaffaatiis Addaa Yuunivarsiitii irratti baradhee. Hedduu tokko ulfaataa namni hedduu yeroo hedduu hubannoo waan hedduu hin qabneef waan hedduu tokko lafa naannoo taa'u turaniif yeroo kottaa baradhaa tullee namni hedduu fadhii ni qaba hedduu akka ammaas. Berarti hedduu namatti ulfaatee yeroo baqatummaa sammuu namaa tumis fudhatu hedduudha. Hedduu tokko ulfaatee baqataa barsuudhaaf. Wallaahi waan kana waan yeroo hedduu yaadamuu ture
hedduu takka waan nama gammachiisu carraa bareedaadha hedduu takka itti gammanne yaada kana yaaduudhaan obboleessi keenya bu'aaqoon waan kana yaaduudha yaadee waan kana dhaabuudhaaf hedduu takka itti gammanne isin jaa wallahi halkan guyyaa rafitti hin jirru waan kana walqixxeessuudhaaf sirreessuudhaaf hedduu yeroo hedduu ligatiifii jirra hedduu takka carraa uummata Oromoo bal'aa kanaaf waan kana baruudhaaf hedduu takka itti gammanne jira nutis barsiisuudhaaf anis gama kiyyaan ogummaan qabu isaaniif hannuudhaaf itti qophaa'eetiin jira qophiidhaas wallahi yeroo inni dhufee dhugaadha hedduu takka wallahi nama jabaadha bu'aa bu'ii meeqa ba'ee osoo naarratti jechuun wali qabee ijoollee gizeetti himuu maraataadha maal nuyi midhaanii gizeen deemu ni lakkafanii kan hunda keessa dabaree gaafa alhamdulillah irraan kana bika guddaa kana gochuudhaaf kun dhaaba kana gadhaabee isaan kana warra duwwaan negatitti himasan akka waan hijiba fakkaatan akka dhugoodhaan hojiidhaan agarsiisee jira jechuudha waan duraanitti himasan hojiidhaan kun agarsiisee as dhufanii daawwatanii ilaalaa jiran isaan ni agarraa jiran. Wallahi yang dhaabbata kana hanqaan muuxannoo qabu ogummaa qabu hanqaa dhaabbata hanqa biyya kana keessa jirutti wal biraa hafa gaanatti fakkaatu dhaabbata kana hojii tiyya waan taateef kan biraa hafa gaanatti fakkaatu dhaamsi hin qabu loowwan keenya hedduu numa rafanii numa ta'anii yeroo duqaa dabarsanii akka dhufanii barnoota kana qooda fudhatan yeroo biyya kana adeemuuf waan isaan fayyadu jecha beekumsa konkolaachisummaa jira rifeensa jiru jira huccuu hodhuu jira kompiitara jira afaanii jira karan dhufanii akka irraa baratanii qooda guddaa fudhatan gama kiyyaan namoonni waan akka danda'utti dhufanii akkas beekumsa kana waan dandeenyuun ni kanaaf dhufanii akka qooda fudhatanii biyya kana adeemuuf waan isaan fayyadu waan taateef akka dhufanii baratanii jira gama kiyyaan. Tajaajilli iddoo kanatti kennamaa jiru tajaajila baay'ee bareedaa waan ta'eef dhaabbata kana keessatti konkolaachisummaa barachuu waan barbaaduu fi hawwii kiyya waan ta'eef asitti barachuuf yeroo dhaga'u karaa miidiyaatiin illee dhaabbanni kun dhaabbata bareedaa ta'uun dhagahe baay'ee itti gammade dhaabbata Oromoon tokko dhaabe waan ta'eef baay'ee itti gammadee dhufe. yeroo qaburraa qooddadheetan dhaabbata kanatti baradhee iddoo gaarii tokko ga'uuf hawwii waan qabuuf itti gammadee tan dhufe. Ayyeen hojiin kiyyalla akkuma jirutti ta'ee anis akkasuma mana madaamii dalagaa eeguu ji'a kiyyaa yookaan bulii 15 tokkoon dhufe jiddumaan dhufaatiin guyyaa kiyyarraa hir'isee barachuu barbaada. Dhaamseen qabu yeroo kenna warri yeroo mana madaamillee hin dalagne yookaan carraan jireenyaatti ta'ee fi dalagaa hin qabne dhaabbata kana dhufanii akka baratan konkolaachisaan hin jira dhaabbanni kompiitara barachuun hin jira wantoota garaagaraatu jira akka dhufanii baratan dhaamaaf. Miidiyaa irratti argee barachuun qaba jedheetan dhufe. Yeroo boqonnaa kiyyaatti fayyadamee kan barachuu barbaadeeti. Yeroo boqonnaa kiyyaa guyyaa 4 qabsan irratti fayyadamee kan barachuu barbaade. Ani warroota hojii qabaniif kan qabneefis kan himu barumsa jechuun wanta wayii barachuun faayidaadha beekumsa. Kanaaf akka baratanii dhufaniit yeroo kan manatti dabarsanirra kan dhufaniit iddoo kanatti ittiin fayyadamanii beekumsa argatanii bareedan jedhee yaada. Oromoo ta'ee inni Oromootis ta'ee saba kiyyaas ta'ee wanna kana banee akka nuti fayyadamnu inni nu godhuu isaatiif baay'ee tan itti gammada. Anis immoo bakka odoo akka ani itti gammadee dhufee iddoo kana barachuuf dhufee kanatti namni na fakkaatu dhufee odoo baratee baay'ee ittiin natti tola. Hundi keessanuu sa'aatii boqonnaa keessanii kan balleessitanii ala taa'uudhaan kan balleessitan kottaatii baradhaa jedhaanii. والله ومن كنا الدو شبابنا كنا وري كمبيوتران بينه كما كنا كونكولاتا وفون بينه كان ملء انجليزي فلين عربي انجليزي فهاسو اندندنه كما كنا هودا هندوني جراد فني كرا فيدمو دندان جچول يو اسيت اللي كايسان فيدو بواتو تاتي غرا غراو ديما واو نسان فيدو ملوف ابوما تكبرچون برباچسا وانته ogummaa kanarratti shabaabni hundi akka hirmaatanii baratan isaan affeera. Ani as keessatti gaheen hojii xiyyaa itti gaafatama kompiitaraatii fi bakkeessa fi ta'uudhaanii gaheen hojii xiyyaadha. Dhugaa dubbachuuf dhaabbanni Staar hedduu anaafillee hojii malee buraachisaa turre hojii argachuu kootiif baay'ee nama gammadee dhaabbanni Staar hedduu nu gargaaree jira. Hawaasni keenya wallaahi iddoo garaa ta'anii hojii malee dabarsurra as dhufanii akka irraa baratan akkasuma deebi'ee kompiitaraa jira rifeensa mataa tolchuu jira makiinaa shufeerummaa jira makiinaa huccuu hodhanii jira dhufanii akka baratan asuma dhaamsa dabarsaaf ilmaan Oromootiif. Miidiyaa mooraa foggogoo miidiyaa biyyaatii miti gosaatii miti. Media Oromooti, media Oromoo hundaati
baay'ee waan gaariirra jirtan itti jajjabaadhaan isiniin jaa'u. Maqaan kiyya Mahammad Hussein jedhama. Barataa Staarii mana barumsaa Staar kana keessatti dhaabbanne kun konkolaachisummaa fi kompiitaraa fi barnoota laangujii fi maashinoota adda addaa gatii madaalawaa gatii salphaa ta'een akka uummanni dhufee itti gargaaramuuf kan nama gargaaru jechuudha. Ashabaa harka fuunee egaa daawwattoota keenya egaa kabajamoo fi jaallatamoo egaa har'aan tana egaa miidiyaa mooraafuu akkuma beekamutti bakka hawaasni keenya quban qabne keessaafuu hojiilee bubbuusaa hojjetamaa jiran hundaa'uu qaamaan bira ga'ee egaa kan isin daawwachiisuudhaan beekamu. Saniif egaa har'aan tana iddoon itti argamnu iddoo leenjii dhaabbata Staar keessaafuu konkolaachisummaadhaan yeroo ammaa hojii boonsaa hojjechaa jiru konkolaachistoota hedduu oomishuudhaaf karoorfatee hojii boonsaa hojjechaa jiru iddoo sanitti argamna. Iddoo isaan itti leenjii barattootaaf kennaa jiran itti argamna. Akkuma beekamutti konkolaataan amma bira jiru kun konkolaataa Staarii asuma biyya Masrii magaalaa Kaayiroo keessatti argama. Saniif egaa daawwattoota keenya egaa kabajamoo fi jaallatamoo qophiilee keessaafuu har'aan tanaa qophii addaa jechuudha. Staar haala jireenya maqaa kana keessatti hojii boonsaa inni hojjechaa jiru. Ammaan tana egaa iddoo itti argamnu akkuma reefu isiniif ibsuu yaalletti iddoo leenjii Staar keessaafuu hawaasa Oromoo jireenya baqattummaadhaan jiraatan isaan kana jijjiiruudhaaf hojii boonsaa itti hojjechaa jirudha. Saniif egaa asirraa ogeessa keessaafuu warroottan ogeessa konkolaachisaa warroottan konkolaachistoota leenjisuu fi namootan adda addaati egaa keessaafuu itti aanaa daariktera olaanaa dhaabbatichaa kanaatis asitti nu cinatti argama. Wal duraa duubaan egaa isaan hundaa'u kan isin biraan geenyu taana hojiin ammaan tana isin hojjechaa jirtu maal fakkaata waan jirratti waa hedduu kan isin biraan geenyu taana hamma sagantaa teenyaatti miidiyaa mooraaf wajjin turtii gaarii isin jenna. Haalli leenjii kanaa akkuma agartu haala bareedaadhaan hanga leenjisuu jirra. Barattoonnis akkuma dubbiste barnoota gahaa asirraa fudhataa jiranii akkuma agartu. Leenjii kana immoo wanti isa biraatiin adda isa godhu barataa barsiisaa afaan isaa beekuun isuma hiriyaa keenya kan nu keessaa bahin deebinee gaafa leenjinu. Amma fakkeenya duratti barataa arguu jirtanii yeroo meeqa motora balleessee deebisee namni bakka akka mana isaatti akka wanti isaatti akka makiinaa isaatti itti barachuu jira. Leenjii baay'ee gaarii kennuu jirra. Baay'ee nama gammachiisa leenjii. Fuulduraaf nuti karoorri nuti qabnu akka Staariitti Oromoon hawaasni baqataan biyya Egypt magaalaa Kaayiroo jiran kuni namni as baqatee as jiru kun nama biyya sadaffaa eeggatudha. Biyya sadaffaa deemanii namni asirraa biyya sadaffaa deemu akka konkolaataa hin danda'u jecha jedhu hin barbaannu dhagahu hin barbaannu. Kanaaf akka dhufee asitti baratuuf haala hunda mijeessuudhaan sa'aatii 24 dirreetti argamnee hawaasa keenya tajaajiluudhaaf hojjetaa jirra. Halkaniif guyyaa akka dhuftanii fayyadamtaniin isin jedha hawaasa biyya Masrii. Okay, gaaffii bareedduudha. Haaluma qilleensa biyya kanaa wajjin yeroon isaa baay'ee ho'aa waan ta'eef fakkeenyaaf nuti guyyatti yeroo lama kennu jirra. Yeroo lama jechuudha. Lama waaree duraa fi waaree booda jechuudha. Maaliif sa'aatii biyya kanaatti sa'a 11 sa'aatii 11 hanga sa'a 4tti dacheen waan haalli qilleensaa waan baay'ee ho'aa ta'eef sa'a sanitti hin kenninu nuufis barattoota barataniifis gaarii waan hin taaneef kanaafuu ganamaa fi galgalatti leenjii kennaa jirra. Yoo barattoonni fi hawaasni fedhiin hawaasaa dabale immoo nuti daballee sa'aatii qabnurra daballee leenjii kennuudhaaf qophiidha jechuudha. Haalli iddoo tanaa leenjii akkamitti leenjisuu dandeessa? Fakkeenyaaf uummanni biyyattii asirratti godhan fakkeenyaaf. Akkuma beekamu biyya Egypt kana wantoota biyya biraa irraan adda godhu baay'ee biyya dimokiraasii itti babal'ateera. Akkuma agartu namoota baay'eetu dachee dirree nuti itti barataa jiru kanatti dhufee barata. Homaa wanti hagammaa dhiibbaa nurra geesse illee hin jiru. Yoo nurra ta'e illee itti gaafatamummaa fudhanneeti itti deemu jirra. Uummata tokko wanni nurra ga'e hin jiru. Wanni nurra ga'us hin jiru. Amma boodas hin jiru jedha. Haalli barumsaa leenjii fudhachaa jiru kun baay'ee bareedaadha. Barumsa kana guyyaarraan dabalaa deemuu jirra. Amma hedduu bareeda si dabarsa. Yeroo duraatiif keenyaa tana bakkarraa sossoosuu hin danda'u. Amma akkuma ilaaltee agartu kana niin haasaa niin deemaani harkaas jabeeffadde hedduu bareeda. Akkasuma baqattoonni Oromoo biyya Masrii keessa jiraatan dhufanii barumsa kana dhaabbata Staar kanarraa
barumsa bareedaa fudhachuun akka nuti fudhachuu jiru kanatti dhufanii akka fudhataniin dhaamsa dhaamaaf barnoonni makiinaa bichaa osoo hin taane barnoota hedduu jira laangeejii jira akkasuma rifeensa tolchuu jira makiina safii jira dhufanii akka baratanii asuma dhaamsa dabarsaaf. Wallahi namni takkaa makiinaa harkaan qabatanii akkatti nama rakkisu takka miilaan fiilsoon Afrikaan kan qabuu hin danda'u. Makiinaa maama dhaamsa inni utaalchisaa miilumaan nu qabachuu danda'u jira nama millee hollatu hundaa jira. Kan hunda gaa Awurooppaa deddeebii keessa jechuudha. Seeraan akka isaan baratanii qabatan godhaa jirra jechuudha. Namni yeroo mootii qoda guyyaa lama sadi booda isaanuu harka inni diriirfatan ni baratanii jechuudha. Hedduu waan nama dhibuu miti makiinaani. Baratummaan qajeeluu yaadatti qabaannaan waan nama dhibuu miti. Dhaabbata Staar kana keessatti leenjii yeroo kan guyyaarraa torbee irraa guyyaa sadii kanina. Torbee irraa guyyaa sadii kan kana keessatti kilaasis guyyaa tokko teeorii ni barsiisna guyyaa lamaas makiinaa ni barsiisna haala salphaadhaan barsiisna haala laafaadhaan barsiisna yeroo ijoolleef illee yeroo dheertuu kan inni fi isaan dafanii baratan jennee sa'a dheertuu qabnee fi akka isaan konkolaataa illee baratan godhaa jira. Wallahi duraa karaa duraa gaafa duroo jaaka Oromummaa waan kana baruudhaaf hedduu akkanatti ajaa'iba natti taa'ame hedduun ajaa'ibee ture ina manne ture egaan qaamaan dhaqee harkee booda bakka waan hundi eega godhamee wantu ulaagaaleen hundi eega guutamee booda hedduu akkatti hin gammanne dhaabbanni kana keessa banamuudhaaf ijoolleewwan keenyaa fi lammiiwwan keenyaaf waan kana akka dhufanii barataniif dhaabbata kana baruudhaaf obboleessa keenya wallahi hedduu takka nu gammachiisa jira hedduu takka itti gammanne. Okay, maqaan kiyya duraan dursee Ibsaa Jamaal naan jedhani iddoo makiinaa itti baratan achi jirra. Intis barattoota isaaniiti yaa'u barachuu eegallee jirra. Innaa yaa'u dhaabni kun hedduu yaa'u baqattoota Oromoo leenjisuudhaan yaa'u beekamee jira. Innaa gaa nutis karaa keenyaan qoodarraa fudhachuudhaaf dhufnee kunoo isaan waliin jirra jechuudha. Akka mataa kiyyaatti giseen yaa'u dubbadhu. Innaa namni tokko biyya tana keessatti dalagaa humnaa kuulii jechuudha. Maallaqa xiqqaan dalagurraa dhufanii geejjiba kanarraa wanni baratanii makiinaa tana akka ta'uufan baratanii hayyama fudhatanii sanboota jiruu isaanii jijjiiruu danda'an asuma keessattuu ifin osoo biyya biraatu hin deemne jechuudha. Namni tokko dalagatee itti jiraachuu ni danda'a jechuudha sanboota gizee hayyama fudhatee jechuudha. Lammaffaa ammas gizee biyya tana keessaa biyya biraa gizee dhaqee hayyama kana baafachuuf baay'ee rakkatan namni yookiin olii gadi makiinaan deemuudhaaf hedduu rakkatanii innaa hunda asumattu baratanii yoonii fi mooyaa takka qabatanii hanga as keessa jiran waraqaa tana fudhatan hayyama kana fudhatanii deeman hedduu gas bareedaadha. Ani wallaahi kun barachuu karoora guddaan qaba. Innaa akka nama takkatti dhufee barachuutti hin jira na barsiisanii ammaan tana baruutti hin jira akka kiyyatti. Innaa na bilchaa miti obboleeyyan keenya as keessa jirus hundinuu dhufanii akka baratan isaaniif illee yaa'u dhaamsa dabarsinaaf jechuudha. Miidiyaan mooraa fuguug waan irraa eegamaa olitti dalagu jira. Innaa baqattoota keenya kana hunda akka hojii kakaasuu jira keessaa takka inni innaa haala kanaan yoo itti fufee namni keenya illee irraa qoodanii harkataa jechuudha qaceellooti. Miidiyaan mooraa fuguugis akka nama Oromoo tokkotti nu hundinuu yaa'u yaadaanis haa ta'u waan qabnuunis haa ta'u cinaa dhaabbannee gargaaruu qabnaa jeeti yaada. Ashama harka fuune daawwattoota keenya kabajuu fi jaalatamuu akkuma reefu taleessiniif ibsuuf yaalletti hoogganaa dhaabbata kanaa dhaabbata Staar keessaafuu nama shoora olaanaa taphachuudhaan bu'aa bahii meeqa keessa dabruudhaan bifa adda addaatiin waa hedduu yaada isaa guutuu isin biraan geenye jirra. Akkasuma hirmaattootaa fi warroottan barattoota as keessatti barachaa jiranis ta'e karaa konkolaachisummaatiinis karaa hojiilee garaagaraa dhaabbanni Staar burqisiise hedduu irratti warroottan hirmaatu hunda isin biraan geenye jirra. Miidiyaa mooraa fuugaa kunoo arraantanaa dhaabbata Staar akka dhaabbata isaa godhatee keessaafuu jechuudha tololtummaadhaan dhaabbata hojjechaa jiru kana qaamaan biratti argamnee kunoo nutis haala kanaan nulleen leenjii fudhachaa jirra. Akka miidiyaa mooraa fuugaatti isaan illeen leenjii nuuf kennaati jiranii nuti illeen gabanumaan miidiyaa mooraa fuugaa akkuma yeroo ta'an beekamutti sagantaalee hunda keessaafuu sagantaa miidiyaan takka hin dhiyeessin isin biraan gahuudhaan kan beekamudha. Saniif daawwattoota keenya kabajamoo fi jaalatamuu hanga ammaatti waa hedduu dhaabbaticha kanarraa keessaafuu hoogganaarraa jalqabee akkasuma itti aanaa hoogganaatiin jalqabee akkasuma leenjistoota warroottan dhaabbatan keessatti hojiilee garaagaraa hojjechaa jiran dabalatee akkasuma iddoo leenjiin konkolaachisummaatu itti kennamu hundaa'uu isin biraan ga'ee jirra. Yeroo biraa hamma walitti dachaanutti hanga ammaatti isin wajjin turuudhaan kan sagantaa tan hunda isin biraan ga'e an Bayaan Abduu Jaliilii ogeessa kaameraa keenyaa hanga ammaatti haga takka na gargaaruudhaan kan waliin turre dargaggoo Tarree amma yeroo biraa sagantaa biraatiin walitti dachaanutti nageetti isin jenna.